Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa Yooyyaa harka fuunes niin jedha asumaanii jirra jirtu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo niin jedha እና እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ ደህና ነኝ አንዳንድ ነገር ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው የማቀው ቋንቋና በአማርኛና ትንሽ በኦሮምኛ እናገራለሁ ማለት ነው በአማርኛም እናገራለሁ በኦሮምኛም አንዳንድ ነገር ጣልጣል አደርጋለሁ ማለት ነው ለምን የኔ ተከታታዮቼ በአማርኛ የምሰሙ ስለሆነ ማለት ነው እና መጀመሪያ በኦሮምኛ እናገራለሁ በዛ ደግሞ ጨምሬ ደግሞ በአማርኛ እናገራለሁ ማለት ነው የሚችለው ማለት ነው ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ እና አንድ ነገር ደስ ያለኝና ውስጤን የተደሰተኝ አንድ ነገር ልነግራላችሁ እና አፋን ኦሮሞፋቲን ዱበደሽ ዱረጀቹዳ ወንታ ነገመቺሴ ቶኮ ዮኪን ሞ ወንታ አናን ኬሰ ኪየት natti dhagahame tokko yookiin immoo wanti keessi kiyya na gammade tokkoon sinii qabadhee dhufeetiin jira siniin jedha sinis immoo akka itti gammaddan akka irraa waa barattan abdiin qaba siniin jedha asumaanii warroonni dhuftan warroonni dura maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'a warroonni immoo maatinaa taatanii jirtan immoo na jajjabeessaa siniin jedha asumaanii እና ማል ስኒን ጀቹ በርባዴኒ ካሜራን ኪየ wanni dhalatti fakkaate incataa mataarra akkana jalaan kunneef siniin jechuu barbaadeeni እና maal gammaddee yookiin immoo maaltu sitti tole maalluu qabattee dhuftee naan jechuu dandeessu jechuudha እና wantani ani qabadhee dhufe keessaa waa tokko jechuudha wanta anaan na dinqisiisu tokko maaltu si dinqisiisa naan jettanii kaleessa dhugaa waaqa dubbachuudhaafi raachoo yookiin immoo mucaan kunii nama haadha malee abbaa malee guddatedha jechuudha እና seenaa isaa yoo inni dubbatu dhugaa waaqaan jechuun imimmaan hin qabatu jechuudha yeroo mucaa waa'ee seenaa mucaa kana yoo dhaga'u jechuudha እና maaliif yoo jettanii hundumti keenyayyuu haati keenya akkaataa dhabnu hin beeknu jechuudha akkaataatti dhabnu hin beeknu warroonni haadha malee guddatantu jira warroonni immoo biyya arabaa kana keessa jiranii haadha isaanii nagaashii mana keessatti dhiisanii ba'anii erga biyya kana ga'anii haadha isaanii abbaa isaanii fira isaanii obboleessa isaanii dhabantu jira jechuudha እና maaliif duuti dhaammattee hin dhuftu waan ta'eef jechuudha እና maal jechuu barbaadee tananii caankunii nama waggaa 11 haa ta'u kana keessa idimeen isaa haati isaa irraa duuti jechuudha abbaan isaallee akkasuma እና haatiif abbaan yoo irraa du'anii mucaan kun obboleetti isaa xiqqoo nama waggaa 4 turte እና guddifachaa gara Kanaadaa kanatti fudhatan jechuudha እና obboleessa isaa fi inni mana keessatti hafanii jechuudha እና mucaan kun nama haatiif abbaan irraa dhumanidha jechuun nama yaada naannifatee jiruu fi jireenya isaa oofatu hin dandeenyedha jechuudha mucaan kun nama of danda'ee miti xiqqaadha obboleessi isaa inni fi raachoo fi obboleessi isaa kun manatti hafanii obboleessi isaa akka carraa ta'ee haalumaan taaniin biraa du'e jechuudha innis akka raachoon jedhutti jechuudha እና kanaafuu amma immoo obboleettiin isaa sun guddifachaa gara